Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoonni keenya barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kan har'aa keessatti warroonni gaafii kanarraa na gaafatanis jirtu. Akkasuma jechuudha warroonni hin gaafatanis barumsa isiniif ta'a jedhee qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa barnoonni keenya kan har'aa appilikeeshina garaagaraa kan nuti mobaayila keenya irratti gadi buufnee fayyadamnu mobaayila keenya irraa yookiin immoo iskiriina mobaayila keenya irraa yogguu dhabne akkamitti deebinee appilikeeshina san argachuu dandeenya kan jedhu isinitti garsaa maxxumura sagantaa kanatti daawwachuudhaan nafaara turaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Appilikeeshinii yeroo bilbila keessan irraa isin jalaa badutti appilikeeshinii baduu isaa qofa osoo hin ta'in aappii garaagaraas jechuudha. Appilikeeshina namaan hordofuu danda'an tokko bilbila keessan irratti gabbuusanii isiniin hordofuu danda'an jechuudha. Erga bilbila keessan xalafanii booda immoo aappii san bilbiluma keessan irratti appilikeeshinii san akka isin agarreef dhoksuu danda'an jechuudha. Akka isin argitanii ofirraa dileet hin gooneef jechuudha. Yookiin immoo uninstall hin gooneef. Kanaaf akkamitti bilbila keenya ammatti to'achuu dandeenya yookiin immoo appilikeeshina keenya kan nu jalaa dhokates akkamitti argannee deebinee fayyadamuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Gama barnootaatti isin dabarsuun duratti warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haadha dhuftan barnoonni keenya isinitti tole chaanal Afrikaa Samsung subscribe godha. Viidiyoo dabalataa achirratti eeggadhaa isin jedha. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like godha. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa isiniin jedha. Tole maal gootu jechuudha. Sana booda erga kana jennee booda maal gootu iskiriin jechuudha. Haala kanatti fakkeenyaaf bilbili keessan jalqaba yeroo bantanitti haala kanatti yoo jiraate iskiriin appilikeeshinoota keessanii keessa haala kanatti ni seentu. Fakkeenyaaf iskiriina kiyyarra iimoon dhokatee jira jechuudha. Yookiin immoo iimoo kiyya dhoksee isumatti agarsiisuuf dhoksee ture jechuudha. Fakkeenyaaf maal gootu jechuudha isin tuttuqaa sadan kanarran dhuftu. Sana booda home screen settings iddoo jedhamatti kilikni gootu. Jala irraa gara oliitti xiqqoo harkisuudhaan as hide apps iddoo kanatti kilikni gootu. Sana booda akkuma isin agartan haala kanatti appilikeeshinoonni isin qabdan guutuun haala kanatti jala kanatti isiniif baha jechuudha. Kanneen dhokatanis haala kanatti haala iimoo agartan kanatti kan dhokatanis isiniif bahu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama iimoon kun iskiriina mobaayilaa kiyyaa irra hin jiru haala kanatti iimoon kun asirratti dhokatee jira jechuudha. Kanneen biraas yoo jechuudha yoo dhoksuu barbaadanis karama kanaan dhuftu. Erga karaa kanaan dhuftanii booda maal gootu haala kanatti asirratti kilik godhuudhaan sanduuqa kanarratti raayitii guutuudhaan appilaayi iddoo jalarraa jettu kanarratti cuqaasuudhaan appilikeeshina san dhoksitu jechuudha. Egaa nama dhoksuu hin barbaadu irraa hiikee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf iimoo kana bakka itti deebisee isinitti agarsiisa jechuudha. Tole sana booda maal gootu fakkeenyaaf egaa haala kanatti iddoo kana dhuftanii booda as iimoo kana asirratti mallattoo tanarratti kilikni gootu. Sana booda maal gootu jala kanarra jechuudha. Inni agartan jedha yaada appilaayi iddoo kanatti ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti iimoon keessan iskiriina mobaayila keessan irratti isiniif deebi'ee jira jechuudha. Kun akkuma isin agartan haala kanatti iskiriina bilbila keessanii irratti isiniif deebi'a jechuudha. Iimoo kana asii balleessa jechuudha. Nama iimoo kana iddoo kana jechuudha. Iddoo kana dhoksee iddoo kana as dhufee iddoo kanarratti iskiriina mobaayila keessan irratti gadi isiniif deebi'a jechuudha. Iddoo bakka duraatti deebisuudhaaf iimoo kana haal tokkoof qaqqabdanii teessuun dhiifama. Iimoo kana qaqqabdanii haala kanatti garan harkisuudhaan iddoo duraattis deebiftu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Isiniif gala jedhee yaada jechuudha. Egaa barnoota keenya kanarraa xumuruun duratti yaadachiisa tokko isiniif qaba jechuudha. Ergaa yaadachiifni keenya kanarraa immoo warroonni jalqabaaf gara chaanal Oromoo Samsung haadha dhuftan chaanal Oromoo Samsung subscribe godha. Barnoota qulqullina qabu achirraa ni argattu. Achirraa fayyadamaa. Akkasuma jechuudha ijoolleen Oromoos barnoota kana ijoolleen hedduun kanneen barsiisanii jiru. Barnoota isaanii chaanala isaanii subscribe godhaan waan isin fayyadu jechuun chaanala isin fayyadu kan barnoota irraa argattan kan isin fayyadatan yaaddan jechuudha. Barnoota teekinooloojii warroonni barachuu barbaadan ni jirtu. Kan barnoota teekinooloojiitiin wal qabatu kan ijoolleen Oromoo barsiiftu jechuudha. Afaan keenyaan isinitti himan isinitti agarsiisan subscribe godhaa fayyadamaa. Akkasuma jechuudha Oromoon Samsungis chaanala kanneen keessaa isa tokko.
qulqullinaan barnoota qulqullinaan barsiisuu jechuudha. Qulqullina olaanaadhaan barsiisuu akkasuma gama weebsaayitiinis gama baruutiinis isin dhiyeessu. Gama baruusis dubbisuu dandeettu jechuudha. Gama viidiyootiinis daawwachuu dandeettu. Kanaaf chaanala isaanii subscribe godhaa. Ammoo marsariitii isaanii jechuudha. Viidiyoo isaanii jalaan argattu. Viidiyoo isaanii jala galuudhaan weebsaayitii isaanii irra galaa gara baruutiin kan baruun dhiyaates dubbisaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti